Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Dubbii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Naqamteetti taasise qoosaa siyaasaa furmaatan argamsiifne ta'uu hubatame. Rakkoo waraanaa hammaataa keessummeessaa akka jiru uummanni Oromoo qaama nageenya isaa kabachiisu barbaada. Addatti weerarri humnoota faannoo Oromiyaa keessa taasisaa jiran jiruuf jireenya uummataa akka hamaa danqeera. Faannoon mana waliin uummata nagaa gubuu ilma namaa billaan qaluun irra deddeebiin waggoota dhiyoo as dhaga'ama. Mootummaan garuu badii faannoon uummata irraan ga'aa jiruuf dirmannaa taasisuun hafee deebii afaanii quubsaa ta'e laateen beeku. Inumaa paartiin badhaadhinaa gaafa uummanni Oromoo faannoon himatu dhimma waraana Oromiyaa keessaa waliin wal qabsiisuun waboo himachuu irratti fuulleeffata. Akkasuma taasisuun hundeeffama paartii badhaadhinaa waggaa 5ffaa magaalaa Naqamteetti taa'ame irratti haasaa furmaata hin qabne kan dhaga'uun uummata nuffisiise pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa biraa dhaga'amuun namoota hedduu gaddisiiseera. Shimallis Abdiisaa Oromiyaa keessatti faannoon uummata rukutuuf sababaan loltoota waboo akka ta'etti dhiyeesseera. Dubbii isaatiin pirezidaantichi abaa'oo shanee biran geessu halaalatti irraa dheessitii jedhe. Obbo Shimallis akka lafti Oromoo seeraan ala qabamuu fi akka qabeenyi keenya saamamu kan gochaa bahe shaneedha jechuun dubbate. Haasaa tasumaa waliin fakkaanne kana itti fufuudhaan shaneen kana gootee diina dadhabaa hiree tokkoyyuu Oromiyaa keessatti qabaachuu hin dandeenye akka inni humna nurratti qabaatu taasiseetii jedha. Yeroo waa'een faannoo ka'u dhimma waboon wal qabsiisuun dubbiin mootummaa taasisu badii faannoon dalagu faana balleessuuf yoo ta'een ala furmaataaf akka hin taane danuun miidiyaa hawaasaan qoodaa jira. Biyya tokko eeguuf daangaa isaa kabachiisuun nageenya lammiilee eeguun dirqama mootummaa ta'uutu beekamu dubbii dhugaa of keessaa hin qabne nageenya eegsisuuf loltoota waboon akka waan danqamaniitti haasaa Shimallis taasise biyyattii gara balaa hamaatti oofuun ala furmaata wayebaaf akka hin kaadhimne namuu walii himaa jira. Odeessa keenya itti aanuun waldaan hawaasa Oromoo Waashingitan DC ajjeechaa gara jabinaa dargaggoo Darajjee Amaaraa irratti raawwatame balaaleffate. Dargaggeessi kun akka bineensaatti hidhattoota faannoo Amaaraan qalamuu ibsee ajjeechaan suukanneessaan kun hammeenya yakkoota raawwatamaa jiraniif agarsiiftuudha jedhe. Gareen faannoo Amaaraa kun waggoota darban Oromiyaa keessatti uummata Oromoo hidhannoo maleeyyii ta'an irratti xiyyeeffachuun daguuggaa sanyii fi buqqaatii hedduu raawwataa turuu ibsi kun ni yaadachiisa. Ibsi waldaa hawaasa Oromoo Waashingitan DC kun akka fakkeenyaattis gochoota bara 2022 magaalaa Agamsaatti raawwatanii fi bara 2021 Kiiramuutti raawwatan eeree gochoota hammeenyaa hedduu wal fakkaataniif itti gaafatamtoota ta'uu yaadachiiseera. Gara jabummaan humnoota finxaaliyyii faannoon durfamu kun gara waggoota 150 dura ajjeechaa aanolee Minilikiin raawwatameen kan wal madaalu jechuun ibse. Gareen yakka suukanneessaa kana raawwate yeroo qalan viidiyoon waraabanii miidiyaa hawaasaa irratti qooduun sodaa babal'isuu fi uummata shororkeessuuf itti yaadameetii jedhe. Gochoota kana kan jajjabeessuun dinagdeen tumsan hayyoota Amaaraa kan tibbaa kana Waashingitan DC keessatti konfiraansii taasifatan irratti uummata Oromoo Itoophiyaa keessaa dhabamsiisuuf kutannoo qaban labsanidha jedha ibsi kun. Uummanni Oromoo humnoota kanaan miidhamee irra deddeebiin iyyannoo abdii kutannaa taasifatus mootummaan federaalaa fi naannoo gidduu seenuu waan hanqataniif isaanis gochaa fokkisaa kana keessaa qooda qabu jennee amannaa jedhan. Mootummaan nageenya lammiilee eeguu dadhabuu fi kanneen yakka hojjetan seeraan gaafachuu dhiisuun isaa jeequmsa marsaa biraa dabaluuf hammeessuu qofaa jedha ibsichi. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee isaa nagaa ittiin sodaachisuuf gareewwan hidhattootaa akka faannoo ijaarratee akka qabu miidiyaaleen addunyaa gabaasaa turuu ibsa. Qaamoleen dhoksaan hidhatanii ijaaraman kunneen namoota nagaa qaamota hidhatan deeggaru jedhanii shakkan gara laafina malee ajjeesuu jedha. Itoophiyaa keessatti jeequmsi seera dhabdummaan tasgabbiin dhibamuun hammeenyi raawwatamaa jiru waan addaa osoo hin taane baratamaa ta'eeraa jedha ibsi kun. Waldaan hawaasa Oromoo Waashingitan DC ibsa isaa kanaan yakkicha qaamota walabaa fi idil addunyaan akka qoratamuu fi uummata Oromoo humnoota kanaaf saaxilamaa ta'eef dhaabbanni mirga namoomaaf dhaabbate eegumsa akka taasisu waamicha taasiseera. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaala hedduu itti of gatu dhabuun irra deddeebiin kan isa mudatu akkasuma obboleessa Quxisuu Kadhabe lammii beenyaa kitaabni isaa badhaasa Ogbarruu Gaaddisaa injifate. Dhaabbanni maqaa barreessaa jabaa Oromoo Gaaddisaa Birruun hundaa'e Ogbarruu Gaaddisaan kitaaba lammii beenyaan barreeffame Daayaa jedhamu asoosama bara kanaa taasisuun filateera. Lammii beenyaa dararaa mana hidhaa keessatti waggoota dheeraa akka dabarse yakka tokkoon alatti uummata isaaf sagalee waan ta'eef qofa manni murtii yeroo hedduu bilisa jedhus waggootaaf hiraarfamaa ture baatilee darban keessa hiikame. Ta'us lammii beenyaa wayita mana hidhaa jirutti obboleessa isaa Hundaa'ol Beenyaa jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti waggoota dhiyoo as waraana Piippiin rasaasaan ajjeefameera. Akkasuma jaala qabsoo inni baay'ee itti amanuu fi itti dhiyaatu Battee Urgeessaas humnoota mootummaan ajjeefameera. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaala qabsoo mararfatu dhabuun isaaf haaraa ta'uu baatus
haala kana keessatti battee urgeessaaf biraa dhabuu isaa akka isa dhukkubsu dubbata. Akkasuma obboleessa isaa Quxisuu barataa qophaa'inaa du'aan dhabuun akka isa gaddisiise dubbata. Kitaaba Daayaa jedhus obboleessa isaa kana ittiin yaadachuuf baatii 2 keessatti katabee xumuruu ibseera. Waggoota afran mana hidhaa ture keessatti obbo Lammiin waggaa 2 kitaabota 2 barreessuu irratti dabarse. Ka jalqabaa kitaaba Hundee Gaaffii Oromoo jedhudha. Inni jalqabaa kun dhimma siyaasaa Oromoo irratti kan fuulleeffatedha. Kan inni ittiin badhaafame asoosama Daayaa jedhamu. Asoosamni bara 2023 keessa maxxanfame kun waa'ee fincila diddaa gabrummaa barattoonni gaggeessaa turan irratti kan fuulleeffatedha. Sochii kana keessatti miirri mul'ataa ture maal fakkaata ka jedhu ibsa. Barataan waan baay'ee keessa seena. Jaalala, hawaasummaa argachuu dhabuutu jira. Kufuu fi ka'uutu jira. Namni biraa wareegamuutu jira. Yeroo namni biraa wareegamu yookaan hidhamu warri hafan miira akkamii keessa akka seenan calaqqisaa jedha. Obbo Lammii Beenyaan kitaabni Daayaan. Lammii Beenyaa kanaan duras kitaabota 2 kan maqaan isaanii Afaan Qawwee jalatti jedhuu fi Jireenyaa fi Du'a gidduu jedhu katabee dubbistootaan gaheera. Odeessa itti aanuun mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee siviilii hawaasaa 3 cufuu isaa karaa adda addaa balaaleffatame. Dhaabbilee hawaasaa 3 mootummaa Itoophiyaan biyya ari'amuu giddugallee abukaatoo mirga namoomaa Itoophiyaa fi Amnesty International balaaleffatanii jirani. Gartuun mirga namoomaaf falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee siviilii hawaasaa 3 cufuun sirrii akka hin taane akeekkachiiseera. Dhaabbatichi ibsa baaseen mootummaan federaalaa dhorkaa mirga waldaan gurmaa'uu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu sarban kana atattamaan kaasuu qabaa jedheera. Torban darbe ture mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee siviilii hawaasaa 3 walabummaa siyaasaan qaban akkasumas faallaa fedhii biyyaalessaa socho'an jechuun himatee eeyyama kan irraa fudhate. Kunneenis wiirtuu mirgaa fi guddina dimokiraasii kaardi Itoophiyaatti gurmuu mirga namoomaa akkasuma ogeeyyii seeraa mirga namoomaa ka jedhamanidha. Dhaabbileen kun himannaa mootummaan irratti baasee ifatti mormaniiru. Tarkaanfiin mootummaa seera hordofnes jedhanii jiru. Amnesty Daayirktera ba'aa fi kibbaa Afrikaa akka ta'an Tigeeree Chaaguutaa dhaabbileen mirga namoomaa beekamoo 3 dhorkamuun dirree siviilii irratti hacuuccaan cimuu ifatti mul'isaa jedhan. Yeroo walitti bu'iinsi cimu hidhaan jumlaa baay'achuu fi dirqamaan buqqaasuun dabaluu isaa gabaasonni mul'isanitti ga'een dhaabbilee siviilii fi miidiyaa yeroo kamuu caalaa Itoophiyaaf barbaachisaadha jedhan. Gama kaaniin hooggantoonni 4 dhaabbilee siviilii hoogganan dhiibbaa olaanaa doorsisaa fi dararaa irra deddeebiin humnoota nageenyaa irraa ga'uu sodaachuun biyyaa baqachuun isaanii gabaafameera. Wiirtuun falmitoota mirga Itoophiyaa ibsa baaseen maqaa namoota kanaa eereera. Kanneen biyyaa baqatan jedhe keessaa Daayirktera yaa'ii mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daan Yirgaa keessa jiru. Dhaabbati kun erga hundaa'ee waggoota 30 ol lakkoofsiseera. Akkasumas hundeessaa fi Daayirktera dhaabbataa kaardi obbo Atinaaf Biraanee keessatti argamu. Saba kanaan dirreen siviilii hawaasaa Itoophiyaa keessa jiru dhiphachuu fi kufuu akka danda'u mallattoon mul'ataa jira jedhe. Wiirtuun kun hojjettoonni yaa'ii mirgoota namoomaa Itoophiyaa doorsisa irra ga'uun tasgabba'anii hojii isaanii hojjechuuf rakkatuu ibseera. Yaa'ichi kana dura ibsa baasaa tureen dhiibbaa, reebicha, saamichaa fi dararaan hojii isaatti danqaa ta'uu ibsee ture. Itoophiyaa keessatti dhaabbilee siviilii kan hoogganu abbaa taayitaa dhaabbilee siviilii siyaasarraa walaba ta'uu osoo qabanii kaayyoo isaaniin ala sossoo'uun gocha fedhii biyyaalessaa miidhuu irratti bobba'aniiru xalayaan jedhuu fi dhorkamuu isaanii ibsu dhaabbata kanarraa akka isaan ga'e barameera. Murtee kana garuu dhaabbileenis ta'ee wiirtuun falmitoota mirga Itoophiyaa mormeera. Dhiibbaan ga'u jedhee fi dhorkaan ka'amu dirree siviilii kan dhiphisu sodaa kan uumuu fi hirmaannaa kan laaffisudha jechuun balaaleffatee jira. Heera Itoophiyaa keessaa kan eerame mirga gurmaa'uu fi yaada bilisaan ibsachuus kan miidhu akka ta'es eereera. Labsiin dhaabbilee siviilii dhorkaan ka'amuu dura akeekkachiisni akka kennamu kan ibsu ta'us tarkaanfiin teellanaa seera kan hin hordofnee fi iftoomina kan hin qabnedha jedhe. Dhaabbileen 3 dhorkaman ibsa baasaniin qoratamuu isaanii wanti beekan akka hin jirree fi dhorkaan irra kaa'ame seera hin hordofne jedhanii jiru. Amnesty International gama isaan mootummaan himannaa ifa hin taanee fi ragaan hin deeggaramneen dhaabbilee kanarratti dhiyeessee jedhe. Hawaasni addunyaa atattamaan tarkaanfii akka fudhatus gaafatee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo nuti irraaf qabanne kana fakkaataa kamisa boriin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.